Yo yo tika. Ya yo tika. Amma ya yo. Nago mantia. Yo. Ya yo tika. Maganda. Naga ka bolam ya kami naga maganda to. Ya yo tika sabse ya tika. Umanjan ne umma ye umma rabbi je to do female ne sanu ma wana go dun dani. Yo no nyatero sirra ko tayo rabbi ta talle wallahi billahi ake ko tayo ya tika wallahi billahi no ka tarilla be ko tayo yo tika rabbi no na bi to. Lakki umma ya gamai sani tingata bete san damad du jani gamal mana mati ni. Ya umma tika. yaa garaadha kana dhugaa dubbachuuf hedduu takka laphee nama cabsa waan hedduu takka onni nama cabsuudha dhugaa dubbachuuf yaa ta'u malee dhimma kanarratti wanti ani dubbachuu barbaade jalqaba irratti waaqayyoon haadholii hundumaaf warroota ijoollee isaanii waan kanatti faradaniif rabbiin sabirii isaaniif yaa kennu isaan jajjabeessu egaa ilmoon ofii akkanatti nama hin jetti haati fi abbaan ijoollee kana yeroo kana itti matan dhaamsa isaaniiti kan dhaamsa dhaammachaa jiranidha ijoollee Saudi Arabiyaatti waan murtoon du'aa itti faradame kanaadha jechuudha ijoolleen hedduu takka dhugaa dubbachuuf yaa ta'u malee immoo dhimma kanarratti ijoolleen tuni wanta yookiin nama ajjeesanii yookiin immoo waan intaani dalaganii osoo hin taane wanti isaan dalagan waan maqallaalitti waan ijoolleen tun gorfamtee deebi'uu dandeessu garuu immoo waaqayyoon dhugaa dubbachuuf nama akkana uumuudha mannaa mootummaan Saudi Arabiyaatis baay'ee maxifoo yoo nama ajjeesan yaa'u du'a itti faraduun ishee ta'u ijoolleen tun immoo nyaannaa jedhaniiti kan gara bahaariitiin gara intiin dhufanii akkanatti dhama'aniidha jechuudha haa ta'u immoo ijoollee san yookiin gara biyyaatti deebisu yookiin umurii isaanii guutuu itti faraduudha malee akkanatti du'aati isaanii boossuu osoo akkanatti ilmoon haadhatti boochuu du'aati ilmoo ishiitti boochuu waan akkanaa kanatti faraduun baay'ee ulfaataadha nama naasisasii dhugaa dubbachuu fi isaan ajjeefamanii miti haadha fi abbaa kan idimee gubatanii jechuudha kan ajjeefame yaa'u kan du'e hin dhaga'uuti haadha fi abbaan sammuu isaanii kan dhaabanii kan baay'ee nama gaddisiisu akkuma argaa jirtan armee kana dhugaa dubbachuuf hedduu takka laphee nama cabsa jechuudha waaqa rabbii baay'ee takka dhugaa dubbachuuf ani ilaaluun dadhabee bakka waanuma isaanii kan ija fuulduraan deema yeroo hunda jechuudha waan dhaga'eef mootummaan Itoophiyaatis ijoollee kana anuma baraaruu danda'uudha garuu immoo yaa namni nama ta'uun gaadha akkuma jedhansanii inni namaa miti seexana malee dhugaa dubbachuuf ijoollee tana osoo baasuu danda'e ni baasa garuu immoo inni ammaatti waan furmaata kenneef tokko hin jiru ijoollee tana ijoolleen lama ajjeefamte jedhanii imbaasiin Saawudiitillee anuma ijoollee tana gargaaruu dandeessudha yoo imbaasiin sun mallatteessaniin alatti ijoolleen sunis ajjeefamuu hin dandeechu garuu akka OMN barreeffaman galakkisetti imbaasiin Saudi Arabiyaallee mallatteessee mangisti mootummaa Itoophiyaallee mallatteesseetii akkasitti kan ajjeefamanii jedhanii ingirii akka amantii keessanitti ijoollee tanaaf illee kadhannaa godhaa fi hanga ammaatti ijoollee lama qofa kan ajjeefame jedhanii na baay'ee takka gara nama nyaata waan hundaaf iyyuu dhugaa dubbachuuf sagalee mucaa kana dhageessanii warreen dhageessanii armee tana ilaaltan onneetu nama caba jechuudha dhugaa dubbachuuf egaa akkuma amantaa keessanitti kadhannaa godhaa fi kadhannaa nama tokko nama baay'ee keessaa nama tokko dhaga'uu danda'a akkuma jedhan sanii kanaafiyyuu akkuma amantaa keessaniitti ijoollee tanaaf kadhannaa taasisaa isiniin jechuun jaalladha rabbiin isaan waliin yaa ta'u kan waaqa caaluu hin jiru እና ከናፉዩ ከልበቹ ፈርሜ ከነሞ ይወለው ባየን ነሞኒ ባየን ቀርሺ አካውንት ሺ መጣንሳ ወሬን ጅራኝ ይችላ ይሽኒ ቀርሺን ኦሶ ነማ ቢታታዬ ይወለ ከና ነምኒ ብሪ ወለ ትቀቤቶ ቢሰቹ እንደንደው ብሪ ከና ከፈለኒ ይወለ ሰንባፋቹ እንደንደው ወሩ ኩኒ ቀርሺ ደን ልቡን ነማ ዋን ቢተሙንቲ ከናፉ ሺን ቀርሺ ዶ ሚሊዮን መሜ ቀዩ ከኒቴፊ armeen kun
ilma ishii sam eenyutti malee qarshii kana argadhe jettee waan dhiistuu miti. Kanaafuu rabbumti sabriyaa kennuufi akkasumas immoo waaqayyoon obsaa kennuufi malee isheen qarshii kana argadhe jettee namoonni tokko dhugaa dubbachuuf wal burjaajessaa ijoollee suura ijoollee jirtuu maxxansaa nama kanaatii kan jedhan hanga waan dubbii qabatamaa qabataniitti waa tokko maxxansuun sirrii miti isiniin jedha. Kun immoo ijoolleen tuni dhaamsa dhaammatte immoo hedduu takka viidiyoo irratti waan argan laphee nama cabsaa. Egaa wanti godhan hin jiru baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisaa. Gadda onnee nama cabsuudha waan akkanaa kana dhaga'uu caala wanti namatti onnee nama cabsu hin jiru. Egaa rabbumti isaan waliin yaa ta'u dhugaa dubbachuuf hedduu takka waan laphee nama cabsuudha. Wanti godhan hin jiru hanga dandeessanitti garuu kadhannaa godhaaf ijoollee tanaa namoota 260 jechuun asii miti. Miila darbe namoota 300 kan gara bahaarii kanaan dhufanii ijoolleen keenya yaa jireenyi Itoophiyaattis waan ammararteef isaan ammaraacee hin qabnu jedhaniiti yookaan duune yookaan jiraanne jedhanii teenyesoo hin duunu jedhaniiti kan biyyaa ba'an malee ijoolleen kun jaalataniiti miti osoo arganuu osoo beekanuu kan biyyaa ba'an yookaan hin duuna yookiin immoo inaafnaa yookiin immoo nuu dabarteeniiti kan biyyaa ba'anii jechuudha. Kanaafuyyuu jireenyi Itoophiyaattis ittuma hadhooftee akka hadhaatitti ittuma hadhoofna ijoolleen tun biyyaa baate malee waan ijoolleen biraa taate arguu dhabaniiti miti. Yeroo baay'ee ijoolleen namoota 300 namoota 200 baruma baraan jechuudha gaaraa bahaarii kanaatiin warroonni dhuman baay'eedha. Kanaafuyyuu warreen haftan immoo ijoollee kanarraa barattanii barumsa isiniif yaa ta'u biyya keessan keessatti waanuma qabdaniin jiraachuu isinii wayya dhugaa dubbachuuf. Akka barbaadan dhugaa dubbachuuf biyya keessan keessatti beelanii reeduu isinii wayya biyya ormaa dhuftanii kanatti rakkattanii albeedhan qalamaa waa baay'eedha dhugaa dubbachuuf jireenyi biyya ormaa gara seera qabeessan keessattuu yeroo ammaa kana yeroo akkasitti dhuftanii kinoo waan sobaatiin illee ijoolleen tuni kun isaanii sobaan shiishaa akkasuma wantoota meeshaalee hin barbaachisne irratti kan qabamanidha kan jedhanidha. Ijoolleen kun shiishaa dhiisa ta'uu dhugaa dubbachuu fi warra sobaani kan qabsiisanii jedhanii. Egaa Araboonni namaan naatu waan akkasii kanas dhugaa ta'uu danda'a beektanii waan akkanaa kana irratti uumanii isaan miidhaa irraan ga'uun isaanii kun sirrii miti. Kanaafuyyuu dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa waanuma hundaafuyyuu waaqayyoon haadha fi abbaadhaaf sabriyaa kennuu fi hedduu takka garaa nama nyaattu. Warri afemmoo warri biyya keessa jirummoo warri gana itti deemu waan akkanaa kana sirriitti irraa barachuu kan qabudha. Namoonni hedduun kinoo inuma ajjeefamu inuma maal jedhu inuma baqa uumaa waa takka wanti irraa baratame hin jiru wanti kunoo sirriidha kan caalchisee too gara seera alaatiin kan dhufe urufatti dhumaa jiru ijoolluma dhiirati ijoolluma baqa. Kanaafuu yoomiyyuu taana irraa barachuu kanarraa hin baratan taana dhugaa dubbachuu yoomiyyuu baratanii isaan of eenyu jechuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf waan akkanaatirraa baradhaa adaraa keessan obboloota godhu dhugaa dubbachuuf akkanatti biyya ormaa keessatti akka oolasitti diriirsanii qaluu jechuun baay'ee ulfaata. Kanaafuu irra waan akkanaa kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Enggak obboloota keenya waan akkasii kana rabbiin sinaa baraaruu waaqayyoon yaa faradu